Shaakala quba yeroo taasisan qubni keenya hundi isaayyuu inni mirgaaf inni bitarra jiru wal faana gara fuulduraatti deemuu qaba. Yookaan harka bitaan isa ta'u harka mirgaa gaafa shaakala taasisnu qubni keenya gara fuulduraaf dudduubatti deemuu qaba. Sababiin isaayyuu qubni keenya gara fuulduraaf dudduubatti gaafa deemu tapha kiiboordii akkaataa nuti taphannuuf baay'ee nu fayyada waan ta'eef. Kiiboordiin gaafa taphatamu gara fuulduraaf dudduubatti deebi'uudhaan sagaleen gara fuulduraattis gara dudduubatti deebi'uudhaan taphatama waan ta'eef qubni keenya gara fuulduraaf dudduubatti deebi'ee hojjechuun irra jira jechuudha. Yeroo gara fuulduraaf dudduubatti deebi'u tokko kii tokko yookaan furtuu tokko irra dabarree yeroo dudduubatti deebinu immoo isa irra dabarree sanarratti xumurraa jechuudha. Ammas akka kanaatiin haala kanaatiin deemu furtuu tokko dhiisnee dabarra yeroo deemnu furtuu isa dhiisnee dabarreerra dhaabbanna yookaan isarratti xumurraa jechuudha. Thank you for watching. Share gochuu hin dagatinaa. Thank you.